macaafaa keessa iddoo tokko isiniifan kenna nan dubbisa akkas jedha iddoo gadi fagoo keessaa ani sinan waammadha yaa Waaqayyo jedha yaa Gooftaa sagalee koo anaaf dhaga'i gurri kee sagalee himata koo haa dhaggeeffatu yaa Waaqayyo jedha utuu ati irra daddarbaa namatti lakkoofte silaa eenyutu si dura dhaabataa yaa Gooftaa jedha garuu ati akka sodaatamtutti cubbuu namaa dhiisuun si bira jira ani Waaqayyoon abdadhe nan eeggadha lubbuun koo hin eeggatti dubbii isaas abdiidhaan nan eeggadha eegduu barii ganamaa eeggatan caalaa eegduu barii ganamaa eeggatan caalaa irra deebi'ee jedha lubbuun koo Gooftaa abdiidhaan hin eeggatti gaarummaan Waaqayyo bira waan jiruuf furee guutuunis isuma biratti waan argamuuf yaa Israa'el Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu inni Israa'eliin irra daddarbaa isaa hundumaatti inni hin furaa'edha galanni isaaf haa ta'u kutaa kana keessatti waa'ee abdiidhaan Waaqayyoon eeggachuu kutaa kana keessatti ilaalla mata duree Gooftaan koo naaf kenne isiniif Waaqayyoon eeggadhu waan jedhu irrattan dubbadha Waaqayyoon eeggadhu nama sincinaa taa'utti naa garagalaati ergaa kana sirritti itti naa himaa Waaqayyoon eeggadhu jedhaani jedha amma sirra deebi'a Waaqayyoon eeggadhu naa jedhaani waa'ee Waaqayyoon eeggachuu in ilaalla macaafa kakuu moofaa keessaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaasee Gooftaa Yesuus kutaa kana keessatti bartoota isaatiin waa tokko jedheera lakkoofsa 3 kaasee isa jiru dubbisa Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa mamsiifne du'a isaa booddee jechuudha karaa mamsiifne isaanitti mul'ise guyyaa 40 akka isaan argan godhe waa'ee mootummaa Waaqayyoos isaanitti in dubbate isaan wajjin utuu jiruus abdi abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa jedhe saabbaan koo natti hime sanan isinitti hime abdicha sana eeggadhaa malee Yerusaalem bakka amma jirtan kana hin bayinaa ittiin jedhe eeggadhaa malee isaan abboomee jedha itti dabalee Yohannis bishaaniin cuubee isin garuu guyyaa baay'eetuun turin hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtu jedhe kanaaf eeggadhaa waan jedhuufan kutaa kana keessa dhaqe sirritti wajjin ilaalla waan ta'eef eeggadhu wanti jedhu kun waan lamaan waliin ilaalla karaa lama eeggadhu jechuun kun maal jechuudha eeggadhu jechuun inni tokko tikfadhu jechuudha karaa hiikisaa inni tokko eeggadhu jechuun waan nama harka jiru tokko waan namarra jiru tokko fakkeenyaaf fayyaa ofii eeggachuu dhagna ofii eeggachuu maallaqa kiisii ofii keessa jiru akka hattuun nama jalaa fudhanne sa kiisii sana keessa jiru eeggachuu jechuudha hiikinni sirriin inni tokko waan si harka jiru sana tikfachuu jechuudha eeggachuu inni jedhu inni lammaffaan immoo isa sii dhufaa jiru sana eeggachuu yookiin barbaadu amma inni si bira ga'u sanatti isa sii dhufaa jiru isa fuulduraan gara kee dhufu sana waa sitti himee isa jiru sana nan dhufaa boru ta'uu danda'a waggaa kana ta'uu danda'a ji'a kana ta'uu danda'a isa ganaa gara kee dhufu sana jechuudha hamma isa tikfadhu kanarra isa ganaa dhufaa jiru sana isa kana akka isin eeggattan isa kanarratti xiyyeeffachuu barbaada kanaaf namni bara kana maal eeggachaa jira kiristaanoo maaliin akka eeggatu sagalee Waaqayyoo isatti dubbata Gooftaan akka nu isa eeggannu barbaada namni immoo Waaqayyoon eegaa jiraayi kan jedhu akka gaaffitti ofis gaafachuu ni dandeessu kanaaf eegduu barii ganamaa eeggatan caalaa nan eeggadha Waaqayyoon jedha waa'ee Waaqayyoo kutaa kana keessatti namni Waaqayyo yeroo dubbatu akka sodaatamtutti hirra daddarbaa namaa dhiisuu si bira jira utuu ati cubbuu namaa namatti lakkoofta ta'e sitti dhiyaachuu hin dandeenyu dura kee jiraachuu hin dandeenyu kanaaf ati Waaqa araara qabeessa Waaqa ho'a qabeessa gaarummaa Waaqayyoon achi keessatti
caqasuu barbaade namni kun. Kanaaf egaa sin eeggadha abdiidhaan jedhe ammas. Kanaaf kadhannaa koo sinnaa dhagaa waan ta'eef sin eeggadha. Bara kana egaa namni maal eeggachaa jira? Kiristaanni immoo maal akka eeggatuuf ajajame waan jedhu wajjin ilaalla dafee dafeen deema. Namni bara kana maal eeggachaa jira yoo jettan isa jalqaba mataasaa eeggachaa jira. Mataasaa ofiisaa anuu kanan godha humna qaba maallaqa qaba chilootaa qaba digirii qaba mana akkasii qaba. Kanaaf wanta nama eeguun qabu wanta firee eeguun qabu wanta waaqayyoon kanarratti eeguun qabu anuu ofii kootii kana gochuu nan danda'a. Dhaloonni jedhan bara keenya kana keessa jiru. Wangeelli immoo akka nuyi mataa keenya eeggannu nu nabboomu. Mee nama si cinaatti garagalaati ofin eeggatin jedhaanime. Kana yeroon jedhu ofin eeggatiniin ani jechuu barbaadu isa cubbuurraa ofin eeggatinii isa jedhu miti. Anuu ofii jira, anuu ofan oolcha, anuu ofan gargaara, anuu jireenya bara bara ofii kootu of galchilootaa dandeettii wayi nan qaba isa jedhamu. Isa kana gochuun dandeenyu. Kanaaf yeroo hundumaa Kiristoositti hirkachuu qabna. Mataa keenyatti hirkachuu hin qabnu. Namoonni baay'een sammuu isaanitti amanu malee Waaqayyotti hin amanan. Sammuu isa kenneef Waaqayyoon dhiisanii uumamaan isa dhufeef sanatti ofii isaanitti amanuu dhaqu. Waaqayyo warra ofitti amanan yeroo baay'ee namoonni namatti amanan akka kufan macaafa qulqulluu keessatti hin argina. Kanaaf waa'ee keenya dhiisuu danda'uun nurra jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos namni na duukaa yoo bu'e waa'ee mataasaa dhiisuu qabaa. Mataasaa kana eenyuuf dhiisuu qabaa? Gooftaadhaaf dhiisuu qabaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een bara kana eenyuun eeggachaa jiru? Mataa isaanii eeggachaa jiru. Mataan kee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko si ganuu danda'a. Si buusuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo otoo jiru of hin eeggatinaa. Namoonni amma mataa isaaniitti kennamanii waan jiraniif Waaqayyoon eeggachuu caalaa chilootaa isaanii dandeettii isaaniitti waan amananiif kanarratti Waaqayyoon waamuun hin barbaachisu. Kanarratti Waaqayyoon kadhachuun hin barbaachisu. Maalumaaf Waaqa caqacaqeedhu maal anoo dandeettii qaba. Warra of amanatan warra sammuu isaaniitti dabarfamanii kennaman Waaqayyo mootota kan akka Nabukadanaazar waan inni godhe macaafa Daani'el dhaqaa dubbisaa. Daani'el keessatti Nabukadanaazar kun bakka sammuu isaatti abdachuutti gaafa ka'u Waaqayyo sammuu isaa kana keessaa fuudhe. Waggaa 7 Waaqayyo marga sadheechise safuudha. Waggaa 7 bineensa daggalaa keessa wajjin jiraata. Caakkatti gala nama ta'e. Maaliif? Waaqayyo caala jechuu dhiisee xana caala jechuu jalqabe. Roomaa boqonnaa 1 keessatti dhaloonni mataa isaanii harka jiran maatiif hin ajajaman. Waldaaf hin ajajaman. Waan gaariin jaallatan. Kanaaf Waaqayyo namoota baay'ee sammuu isaanii dabarsee kennee dhiirri dhiira fuudhee dubartiin dubartiitti heerumtee wal salphisuutti kaaniidha. Dhaloonni ofii isaanii mataa isaanii eeggatan Waaqayyoon dhimma isaaniitti makuun barbaadan. Gaa'ila isaanii keessatti Waaqayyo akka argamu hin barbaadan. Maalanis kana gochuu nan danda'a. Akkam barbaade waan ta'e rakkoo hin qabu bara jedhanii ofii isaanii eeggatanii rakkinatti salphinatti galaa jiran irra geenyeerra. Isa ofii eeggachuu jedhu kun isa cubbuurraa of eeggatan miti isiniin jedheera. Cubbuurraa of eeggachuun dirqama amanaati. Dirqama of eeggadhaas nuun jedha waan ta'eef. Garuu inni mataa ofii eeggannu inni nani jechuu barbaadu kuni anu ofii jira isa jedhan. Anuu nan beeka isa jedhan. Namni na oliin jiru. Waaqni eenyudha isa jedhanii akka kanatti yaadan jechuudha. Waaqayyo beekumsa nuu kenne akka isaatti ittiin itti fayyadamnu taanaan akka nuu kennametti ittiin itti fayyadamnu taanaan Waaqayyo beekumsa sana nu harkaa fuudhuu danda'a. Qabeenya Waaqayyo nuu kenne akka ta'utti itti fayyadamnu taanaan si harkaa fudhata. Kanaaf namni bara kana mataa isaa eeggachaa jira. Mee nama si cinaatti akka jedhaani waa gochuuf yeroo kaatu of hin abdatin jedhaani. Namni bara kana maal eeggachaa jira? Maatii isaa eeggachaa jira.
namni baay'een maatiitti hirkatee jiraata bara kana. Sinna dhaggeeffadhaa. Hojiin hojjetanii maatiin kooyyuu naa jira. Eewun eeggatachuudha maatii isaanii. Abbaan koo lafa guddaa qaba yoo ta'u baateeyyuu dhaaltummaan na dhaqqabaa. Maatii kee akka hin eegganne maatiin sirraa suu sirraa badu sirraa sokku. Waaqayyo maatii kee eeggadhu hin jenne ba. Kanaaf ittan dhufa. Dhaloonni bara kanaa maatii isaa eeggachaa jira. Ay abbaan koo haati koo kana naa gooti jedhanii eeggachuun keessatti xiqqoo waan ta'e qabdi. Garuu abbaan kooyyuu naa jira waan dhukkubsadhe. Haati kooyyuu naa jira. Ay yoon baradhee iddoo gaariillee ga'uu dadhabe abbaan koo haati kooyyuu qotiyoo gurguranii mana gurguranii karra isaanii gurguranii anaan akkas naa godhu. Yoo sii gochuu baatanu. Dhaloonni baay'een hirkattummaa maatirra jiru jechuudha. Mee nama si cinaatti garagaraa itti naa hima. Maatii kee eeggatiin jedhaane. Sadaffaa warri dhala qaban dhala isaanii eeggatu gaariidha. Iddoo guddaa naa ga'a. Mucaan kun pirofeesara naa ta'a. Dooktora naa ta'a. Nama iddoo guddaatti eeggatan namni baay'een duuriyyee mandaraa jalaa ta'e. Dhala kee hin eeggatiin Waaqayyoon eeggadhu. Fira keen eeggatiin mucaa keen eeggatiin maatii keen eeggatiin mataa keen eeggatiin Waaqayyo akkana isiniin jedhaa jira. Yoo na eeggattan ani isiniif mul'adha jedha Yesuus. Namni baay'een namaan dhaadataa jira bara kana. Firaan dhaadataa jira. Mataa isaan dhaadataa jira. Akka ontii isaan dhaadataa jira. Irree isaan dhaadataa jira. Hin dhaadatila irree keessanii. Warri dhala irratti of amantan dhala keessa hin abdatinaa. Gooftaan Yesuus namni dhala isaa ana dhiisee dhala isaa ana caalaa jaalatu anaaf hin malu. Namoonni Waaqayyoon caalaa dhala isaanii jaallatan jiru. Waaqayyoon caalaa suuqii jaallatan, barnoota jaallatan, birrii jaallatan jiru. Mee nama si cinaatti naa garagalaati. Mana kee keessatti tokkoffaan eenyudha naa jedhaa naa gaafadhaa mee nama si jira. Jedhi tokko bobbokoo taa itti naa garagala kee ati tokkoffaa eenyu godhattee naa jedhaan naa gaafadhaa. Ija ishii keessa hojii. Tokkoffaan kiristaanaa jireenya isaa keessatti Iyesuus duwwaa akka ta'u macaafni qulqulluun nu ajaja. Karra isaa kan eeggatu, horii isaa kan eeggatu, hindaanqoon jalaa duunaan kan Waaqayyoon arrabsu nama meeqa? Hin agartu ati. Ati immoo otoo agartee hankoo argita. Arrabsoo guddaadha. Hin dhageessu ati. Otoo dhageesse hankoo dhageessaa. Hin eeggatin dhala kee, hin eeggatin maatii kee. Micoonati siifan dabarseettu si ganti abbaa mana argannaan. Dhagaadhaa. Fayyuma miti. Barsiiftee iddoo guddaa dhanga'eera maqaa micoongo doktora naa taata gaafeettu otoo buna argatee si shoffortee sirraa sokkiti. Nama si cinaatti naa gara adaraa kee nama hin eeggatin jedhaanii. Utuu Waaqayyo jiru nama hin eeggatin jedhaanii. Mucaan kooyyuu naa jirti birri arabaa naa ergiti dhugaa jettaayi hin eeggatin. Dhuguma mucaan kooyyuu naa jira yuunivarsiitii naa jira achi jira hedduu du'a maal goota. Ati bakka Waaqayyoon jirtu mucaa kolarraa fudhattee anis gadhiise deeme. Dhaloonni akkasii baay'achaa jiru waldaa kiristaanatti kanaaf. Hin eeggatinaa isiniin jechuu barbaade. Inni kaan immoo fira isaa eeggachaa jira. Qomoo isaa eeggachaa jira. Fira cimaa makiinaa qabu wayii qabaannaan yoo ta'u baate eeysattan siqee achi sarraatanyaa qe'ee isaallee taa'edha. Fira keen eeggatin. Namni bara kana eegaa jira waan ta'eef. Fira kooyyuu jedha fira lakkaawwata. Hollaa lakkaawwataa jira. Ollaan kooyyuu naa jira jechaa jiru. Hiriyaa isaanii eeggachaa jiru. Hiriyaan mana kanaa immoo ulfaataadha iyyuu. Namatti cinaatti naa garagalee adaraa keetti naa hiriyaa keen eeggatin jedhaane.
Ay nam tokko bakka rakkoon qabu birrii bakka barbaadatti fite hiriyaa koorraa iyyuu nan fudhaa. Hiriyaa bira gaafa nattu immoo hin qabu deeme otoo qabu. Aana'uun ammanu. Namni otoo qabuun qabu gaafa siin jedhu eeggattee kana naa godhaa balu otoo waan barbaade ta'e nan dhoowwatu ettee dhattee gaafa namni si didu maal goota. Nama maalitti eeggata nama maalii namaan ta'u ta'a mammaakaa galta. Iriinnati shoona tafe maali hiriyanni saona tafe maali echaa galta. Hiriyaan nama baay'ee gurgurate buddeen arganna. Hiriyaan ati eeggatte lafoonaa irratti si dhiisee sokke. Ergaan sii qaba. Inni lafoonaa irratti si dhiibne Yesuus jira. Ilama yusittani maayira. Dhugaa Waaqayyo jiraata. Hiriyaan yoo galtu yoo baatu yoo ciiftu sirraa addan baane. Jaalallee dhugaan tokko Yesuus jira. Sirra jira hin eeggatin gaa hiriyaa kee. Hin eeggatin. Qilleensa fakkaatee badee deemuu danda'a. Bara fakkaatee badee deemuu danda'a. Taataa kaabaaraadhiya. Hin argineesin. Tolan labaanaa taa jedhu Yihuudaan du'e. Waaqayyo ganaa bakka hojii guddaa hojjetee deesee eega. Inni garuu ol galee gaadaa keessa waa funaana. Ay Yihuudaa. Jaalallee isaa dhungatee birriitti gurguratee bade. Hin bade. Hiriyaan amma birrii fooyya'aa argannaan si gurguratti. Nama meeqa kootu shaayii wajjin dhugna dhee obboleettii isaa gurguratee gale haadha gurguratee gale. Harka lafa jalaan sitti kolfa fuulaanii ati eeggatteetta naa dabarsiteetta haata si gurguratee deebi'e sitti kolfa si duuba dhaabate. Nama meeqatti hiriyaan ganamtanii as keessa teessu waan eeggattaniif ganamtan otoo waaqa eeggatte dhuguma sitti hima harka kee ol kaasime. Barana siin jedha gooftaan. Yoona eeggatta ta'e lafa firikeef hiriyaan si eegu odoon ta'an lafa si eegutti argamta jedhee Yesuus. Mee sagalee raajii kana warri amantanii kan kooti jettanii fudhattan barana ergaan wayii sirratti dabarsa. Bakka jalloonni itti si eegan, bakka amoonni itti si eegan, bakka xibaartuun itti si eegdu odoon taane lafa Waaqayyotti si eegu sanatti argamta. Warri Waaqayyoon eegdan duwwaan ameen. Sinii mul'ata Waaqayyo sinii. Sinii farada Waaqayyo sinii. Sinii deema Waaqayyo sinii. Mee Waaqayyoon nan eeggadha jedhame. Wattan nufa. Akkuma ta'e ta'an immoo namoonni baay'een qabeenya hin godhatu. Qabeenya waggaa 5ttis 10ttis 20ttis carraa argatanii hin godhatu. Murii isaanii keessatti qabeenya hin godhatu. Hojjennaan qabeenya hin dhufa. No problem. Isin dhiphatinaa. Garuu namoonni baay'een qabeenya harka isaanii jiru sana eeggatu. Qabeenyi sun attuun fudhannaan sokke. Abdiin kee cite. Kanaaf bara namoonni qabeenyaa eeggachaa jiran. Qabeenyi kooyyuu naa jira. Wabii guyyaa rakkinaa. Qabeenya sitti wayyaa sitti jijjiira malee mootummaa waaqaa siin galchu isa kana hin dagatin. Soofaa sii bita. Biiffee laaltee keessatti mi'a mimmiidhagaa laaltu sii bita. Halgaa gaarii 50,000 hojjechiifattee irra rafuu dandeessa. Birrii jiraannan. Birriin jiraannan xiyyaaraa bittee ittiin bashannanuu dandeessa. Birriin jiraannaani waan baay'ee gochuu dandeessa akka foonitti. Garuu qabeenyi mootummaa waaqaa nama hin galchu. Kanaaf namoonni sooreyyoonni mootummaa waaqayyootti galuun isaanii baay'ee rakkisaadha. Gooftaan sooressi mootummaa waaqayyootti hin galu hin jennu. Garuu isaaniif rakkisaadha. Maaliif? Qabeenya eeggatu. Qabeenya koo jedhu malee waaqayyoon koon jedhan. Adaraa keessan gaafa guyyaan gooftaan deebi'ee dhufu qabeenyi kee wabii siin ta'u. Barnoonni kee wabii siin ta'u. Mucaan ati dhalchitee wabii siin ta'u. Goddanyaan ati wajjin karaa dabarsaa turte sun wabii siin ta'an. Firoonni kee warri kaleessaa gaafa Yesuus dhufu wabii siin ta'an. Yesuus gooftaadha. Guyyaa rakkinaatti kan wabii sii ta'uu sii dhaabatu. Yesuusin waaqessi Yesuusin duukaa deemi. Filannoon kee jalqabaa Yesuus haa ta'u. Yoo kana goote gaafa deebisaatti si buta. Ol si buta ulfinaan. Sidhiisanii guyyaan itti si galan jiru. Qabeenyi, firri, ollaan, hiriyaan bakka
Simbeekuun baratti baay'ata. Haati ilmoo ishiin hin beeku of oolchuuf. Hin beeku mucaan kun akkeetti hin beeku. Obboleessa hin ganne hin beektu hankee miti kun hankoo miti jedhee bade. Namnati eeggattee naa dubbata. Wabii naa ta'a namnatti gaafa guyyaa rakkinaa ija sirraa qabatee sokka. Gaafa guyyaa rakkinaa inni si wajjin dhaabatu. Bara gadee kana keessatti Yesuus hidhaame. Merka kee ol kaasi yaa Waaqayyoodha. Yeroo hundumaa suman eeggadhaedha. Heeyyee nu harka isaarraa sooranna. Harkuma isaa laali. Harka namaa dogoggortee laalin. Harka firaa dogoggortee laalin. Yesuus gooftaadha. Yoo isa eeggatte yoo barbaade fira kaasa, yoo barbaade ollaa kaasa, yoo barbaade mucaa kaasa, garuu dogoggortee nama hin eeggatin harka kee ol kaasi. Yoo Waaqayyoon eegde Waaqayyo karaa sii baasa. Karaa ittiin si gargaaru qaba. Karaa ittiin si ulfeessu qaba. Karaa ittiin guutuu si godhu qaba. Kanaaf kiristaanni eenyuun eeggachuu qabare? Warri barreessitan kiristaanni Yesuusin eeggachuu qaba. Yesuusin eeggachuu qaba. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaasee isa jiru hin dubbisa. Dubbii kana dubbatee utuma isaan ilaalanii gara Waaqatti ol fudhatame. Duumessi isa simate. Ija isaanii duraas hin dhokse. Utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin. Kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama isaan bukkee dhaabatanii. Isin yaa namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqatti ol fudhatame kun akkuma ammetti gara Waaqa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufa isaaniin jedhan. Yesuus deebi'ee dhufa. Kuni anameen nama hin jechisiifne ani hin beekan. Yesuus deebi'ee sii dhufa. Deebi'ee dhufa. Gargaaraan kee deebi'ee dhufa. Inni mimmaa sirraaqu deebi'ee dhufa. Inni lafa kuftee ati si kaasu deebi'ee dhufa. Inni qinqilii rakkinaa sirraa urgufee jireenya bara baraa si dhaalchisu deebi'ee dhufa. Warri itti walii galtan waan ameen. Maranaataa Yesuus deebi'ee dhufa. Sa deebi'ee sii dhufu eegiga. Deebi'ee dhufa gooftaan keenya. Abdii qabna. Kan nu dubbatee nu shaarre. Lakki nan dogoggore anachumaan afeera kan hin jenne. Namni ammoo tosi beellame arran nu fedhe mana keessatti waan baay'ee guduggudii ettee baqa eegde lakki nan hafee. Nan hafee dhiiba manaa godhatoo si jedhee na arta. Inni kuni garuu nan dhufee sirraa nafu siifan hojjedha deennisu guyyaa qaba malee akkasiin jedhu Waaqayyo warra na eegu sanaaf hiruman dhufa jedhe Yesuus. Heegi! Heegi! Lafa hojii keetti eegi. Manatti galtu sana keessatti eegi. Karaarra too deemtu eegi. Haleluuyaa! Si geeddaruudhaan hin dhufa. Si haaressuudhaan hin dhufa. Balbala si banuudhaan hin dhufa. Hin beeku warra lolli sinirra jiru na eegi jedha Yesuus. Qoramaa kan jirtu na eegi jedha Yesuus. Ari'atamni kan sitti baay'ate na eegi. Hiyyumni kan si rakkise na eegi. Gaafa Yesuus dhufee si baasa. Firoota koo Waaqayyo na eeggan. Isa malee gargaara hin qabnu nuyi. Isa malee fira hin qabnu nuyi. Isa malee abbaa nuu yaaduu hin qabnu. Haleluuyaa! Takka nama hin eeggatin. Takka hin eeggatin nama. Waadaa sii galee ka'ee shaara. Ayi nama edhe namichatu. Kiristaanni Yesuusin eeggachuu qaba. Akkamitti Waaqayyoon eegu? Akkamitti Yesuusin eegu? Tokko abdiidhaan. Abdiidhaan Waaqayyoon eeguu qaba kiristaan. Abdiin immoo nama yellaasisu jedha macaafni keenya. Kiristaan abdiin qabu taanan kiristaanni. Kiristaanni kan ittiin beekamu abdiidhaan. Abdiidhaan lallaba. Abdiidhaan waaqessa. Abdiidhaan jiraataaf Waaqayyoof. Boru hin dhufa. Gatii koo naa kenna. Jedhee abdiidhaan. Abdiidhaan deddeebi'a. Utuu abdii wanti nama kutachiisu jiru. Wanta abdii nama kutachiisu dhabamee miti. Otuma wanta abdii nama kutachiisu jiru abdiidhaan tajaajilla. Abdiidhaan kadhanna. Abdiidhaan mana isaa deddeebina. Abdiidhaan qabeenya keenya kennina. Abdiin jira boruun fudhanna.
boru waaqayyo gonfoo ulfina gonfoo badhaadhina nurra kaajenne abdiidhaan hojjechaa jira. Abdiin immoo nama qaaneessu. Namni gaaf kam du'a gaaf kam kasara gaaf kam duwwaa ta'a yoo jettan gaaf abdii kute. Abdiin kutin waaqayyo irraa abdiin hin kutamu. Sirriidha. Firrii hin abdatamu. Yoo abdatame illee si dhiisa. Namni ati baay'ee na guddisa. Nanganu natti hin jijjiiramu. Kanaaf isa du'a malee hamtuu irraa adda nan baasu jettee ati eegdu haaluma xiqqootu sirraa adda baasa. Hin abdatin nama. Hin abdatin beekumsa. Hin abdatin qabeenya kee. Guyyaadhuma tokko roobeeyyuu galoon guutee qabeenyi gamoon meeqa jijjigee badee qaanofta. Amma gaaf tokko fagaanneerra guddanneerra caabii sana geenyerra jedhani waaqayyo hiyyeessa wajjin wal qixxeessuuf jecha bokkaa saatii 3 irratti gadi ban. Bubbee irratti gadi ban. Warra fakkartu. Warra nutu beekeettu. Warra hiyyeessa cunqursaa jiraattu. Waaqayyo fuudheetu garasii garanaatti maka. Samboora konkolaataa ishii fuudhee sokka. Gamoo ishii waggaa meeqatti dadhabdee jaatte of keessatti liqimsiisa. Waa tokko sitti hima. Hinnati eeggattu garuu siin galaana rakkinaa keessaa si oosh. Eegga. Warri kaleessa jirra jedhan gaafa waa harkaa dhume wayyaa nutti kaaddaa. Qabeenya biiliyoona meeqatti bakka lakkaawwamuun nu harkaa bahe. Yaa ollaa nutti kaaddaa. Yaa mootummaa nutti kaaddu jedhe hin iyyata. Dhaloonni waaqayyoon hin eegne guyyaa tokko kasara. Jireenya kee irratti yeroo hunda seegi. Qabeenya kasii kenne isa eeggadhu. Fayyaa kasii kenne isa eeggadhu. Beekumsa irratti buddeen nyaattu sasii kenne. Qabeenya amma ittiin karaa irra deemtu sasii kenne. Ittiin ijaarrattu sasii kenne. Fayyaa amma ittiin baatee galtu sasii kenne. Harka ittiin buddeena nyaattu kana sasii kenne. Meemmotoo harkan qabdan ta'e yeroo hunda gajjattanii yaattu. Nama eegdu maaloo. Meemmo guyyuma lamaaf otoo harki keessan duubatti maal gootu duuban nyaattu. Maaloo inti naattu. Jaallattanii eenyu nama barbaaddu otoo hin jaallatin jechuudha. Maal gochuudhaaf? Nyaachuudhaaf jecha harka nama hedduu. Fayyaa sii kennetti galateeffattee beektaa? Dhagna waan sii kenne galateeffattee beektaa? Kanaaf dhagna waan sii kenne bu'aa ejjaa bu'aa galaa mootummaa gootaare hin goonu jedhe Phaawulos. Eeggadhu Kiristoosin. Inni nama si godheera. Ammas nama si godha. Har'a yoomte malee akka yoomtetti hin duutu. Harka keessan ol kaasa. Maaraa baataanaa maatraadiya. Hin beeku warri bara kana keessa Waaqa eegdan badiisa wayii jala si oolchedha Yesus. Warri qabeenyatti hirkatan, warri beekumsatti hirkatan, warri humna isaanitti hirkatanii caccabanii baduudhaaf jiru. Warri Yesus manaa wayya. Ameen ameen. Yoo turtees yoo dhuftees ani si eeguu konniisu. Si kadhachuu konniisu. Si tajaajiluu konniisu. Qabeenyi koo kan keeti. Fayyaan koo kan keeti. Haleluuyaa. Warri akkana jettanii dhugaa gooftaa isinitti hima. Barri ittaanus jiittaanus anuma keeti. Bara irratti gooftaa kan ta'e. Umurii kee irratti gooftaa kan ta'e. Ameen ameen. Waaqayyo barbaade si banee si cufuudhaaf haawoo guutuu qaba. Kanaaf akka isa eeggattu barbaade Waaqayyo. Hin beeku eenyutti akka Waaqayyo dubbachaa jiru. Na eeggadhu siin jedha Waaqayyo. Akkamitti? Abdiidhaan. 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 Nama si cinaan araasiiti. Abdiidhaan Waaqa naa eegeedhaane. Abdiidhaan Waaqayyoon eeggadhu naa jedhaane. Bakka abdiidhaan eegi. Hin hafeettee Waaqayyo irratti hin gungumin. Inni dhufattee cubbuun hojjetin. Gaafa dhufe warra cubbuu hojjetaniif firdii laata. Gaafa dhufe warra qajeelinaan jiraataniif firdii laata. Hamma inni dhufutti abdiidhaan kadhadhu, abdiidhaan tajaajili, abdiidhaan deemi. Har'a hiyyoomta malee, har'a tuffatamta malee, har'a karaa baay'ee dhiibamta malee. Gaafa Yesuus dhufe ulfinaan baata. Ulfinaan baata. Ergamoonni kumaatam tokko otoo samii irratti nafne. Hin dhufu kallattiin kaabaaf kibbattatti. Baaf lixa irratti hin bittinuudha. Maalenna warra kan koo naafuudhaana biyya jiran keessa Afrikaarra Itoophiyaa keessa magaalaa Jalduu keessa Adduwaa seete Awurooppaa keessa warra na eeggachaa turan warra otoo na eeganii qorumsi
irra ture, lolli irra ture, hamma jireenya bara baraatan isaan dabarsa. Beente abdii jira. Raabaataan amaadiyaa. Akka nama abdii qabutti aboottifadhu anaaf abdiin jira jedhina mana. Jedhime anaaf abdiin jira. Gaafa takkanattu diina kee mudhii isaatu dhaama. Mataa isaatu dhaama ameen. Beente ammayyuu siif abdiin jira. Guyyaan sii jira. Yeroon sii jira. Carraaraa qabdaa. Abdii qabna. Giddeen lama abdii qabna. Haleluuyaa. Simbulchuu Yesuus agabu. Giddeen lama. Haleluuyaa. Nama gadi sin godhu giddeen lama. Hiriyaa kee gadi sin godhu. Hollaa kee gadi sin godhu. Warra xibaartuu gadi sin godhu. Waan bira yoo dhabdellee nagaan kee gamaata. Abdiidhaan Waaqayyoon eeggadhu. Hedduu barii ganamaa eeggatan caalaa an abdiidhaan nan eeggadha. Lammaffaa kiristaanni obsaa Waaqayyoon eeguu qaba. Obsi ijaaf hojii hafuuraa keessaa isa tokko. Obsi amala Waaqayyooti. Obsi kennaa amantootaa kennamedha. Kiristaanni mattaawwaqaan isaa kan ittiin beekamu obsaan. Amma jiraataa ganda tokkoo biyya tokkoo ta'uudhaaf mattaawwaqaan murteessaadha. Amma nu yoo gooftaan jedhee mattaawwaqaa kenninannee jirra. Miseensa waldaa keenya adda baafannaa inni. Ilaa obsi eenyummaa kiristaanaa kan ibsitu mattaawwaqaadhaan jedhe. Kanaaf Waaqayyoon obsaan eeguun murteessaadha. Kadhatteettaa obsaan eegi. Barbaadaa jirtaa obsaan eegi. Namni irra gaa'ila godhatee boru ganama mucaan argatu dirqama guyyaa isaa eegee ji'a isaa 9 fixeetu mucaan dhufaaf. Har'a iyyitee gangalatteef mucaan boru ganama hin dhalatu. Dirqama eeguun sirra jira. Mee amma halkan sa'aatii 2 gaafa ta'u otoo amma barbaadde jilbeeffattee kadhattee bari'uu qaba. Sa'aatii 3 irratti sa'aatii 4 irratti bari'uu qaba bakka gooftaa jettee hin ta'u. Dirqama sa'aatii 10 si hafe obsaan fixxee barii lafaa eeguu qabdu. Hamma bari'utti garuu chaaleenjiin jira. Qorumsi jira. Hirriiba dhabuun jira. As deemuun jira. Achi deemuun jira. Garuu gaafa obsaan eegdu inuma sii bari'a. Mee nama si jiraatti garagalin yoo obsaan eegde inuma sii bari'a naane. Namni baay'een kakuu nyaachuu dadhabe obsa dhabe. Namni baay'een tajaajila dhiisee obsa dhabe. Namni baay'een gaa'ila diigee obsa dhabe. Otoo obsee gaa'illi isaan diigamu, biyyi isaan diigamu, fayyaan isaan badu harka kee ol kaasi. Barana jedhe Waaqayyo kan ittiin beekamtu hafuura obsaa sirratti dhangalaasa. Way harka kee ol kaasi. Raabaa jaaniyaa siifan kadhadha Waaqayyo baran biyya keessa hafuura obsaa si haa eebbisu. Ameen jedhii ameen. Obsaan eeggachaa turan ana kayyoofa. Ana Abrahaam fa. Inni waan ni jedhee rumataa. Hiruma neega waggaa kanas hiruma ta'a. Yoon dulloomerree inni waan ni naan jedhe suna tooli hin ta'ini na botte obsaan eeguu qabdu. Gooftaan waa'ee bara dhumaa wal qabsiisee waa tokko jedhe. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabate. Namni amma dhumaatti obsee. Namni amma dhumaatti rakkinicha danda'e. Inni hin badan jenne inni hin fayyaa jedhe. Rakkina ammaa maal goona in obsina. Macaafni qulqulluun maal jedha rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa jedha. Nama si cinaatti naa garagalime. Obsa dhabaa jirtaa obsa godhadhu jedhaane itti himina ilaala. Ergaa nama baay'eeti obsa godhadhu jedhaane. Galgaa'ii nama obsa hin qabu amanaa nama obsa hin qabu. Seexanni meeshaa jabaa mattaawwaqaa ittiin kiristaanni fuula Waaqaa duratti ilaalamu jalaa hatteetti. Mattaawwaqaan kun obsa. Jalaa fudhatamteetti. Jaalalaaf obsa jalaa gate. Garuu amma durii lallabaa akkuma duriitti nyaata akkuma duriitti uffata. Nama hir'isuu isaan argitan. Baaliif amma durii gaasinitti fakkaata. Garuu namni baay'een amma durii ga'uu dhiiseera obsa fixate. Harka kee ol kaasime.
rakkina sitti qixxooftee obsa si fixachiistu kana waaqayyo rakkinitti mataadha. Obsaan gooftaa kee duukaatti fufta. Raabaataa raabaadiyaa jechi sirra jira obsi. Qorumsi sirra jira obsi. Omaa yaalamtee furamuu dadhabdee obsi. Guyyaatti waaqayyo kaasaa si gochisu jira. Harka kee lamaan ol kaasime. Namootaan gubaa'ee kana gidduudhaa bara fiduuf jira naan jedha Waaqayyo. Namootaan ol kaasutu jira naan jedha Waaqayyo. Warra obsaan na eeganii na mul'adha. Kakuu isaanii naaf fidaaf. Meeyyaati ameen. Ilaa sagalee akkasiin nagaa kana booda hiixattanii harka duwwaan galtan. Maarkamni kee ulfina koonguu ta'edha Yesuus. Mee galateeffadhu namni ergaan kun ankooti jettu. Obsaan eegi. ይመጣል ኢየሱስ ቢዘገይም ሃሌሉያ ይመጣል ኢየሱስ ሂኑፋ ሂኒ በረጆሉ ማሲቀ ቀቴ ሂኑፋ ሂኒ ዋዬ ከዱበተ ሱኒ ሂኑፋ አመነማን ዲበምቴ ዱበተው ደንዴስ ጅበሙ ደንዴስ አቲ ሶፊት ገረገልቴ ኦፍ ጅቡ ደንዴስ ሮቶ ኮቶካኒ ማሊ እኔ ማን ነኝቹ ደንዴስ ኦብሰ ጎደዳ ኦብሰን ጎደተንታን አመነ ዋጋ ከሰ ጅራቹን ደንዴስን ኢየሱስ ሰይጣን ከሞይ ከበላብ ዲቲቾም ሚቲ ኦብሳን እስቲ አናፍሲኖ ቶታኤ ነመ ሲቲቱ ወከምትላል ሲትፍዲን ኢጀት ሲቱፍ ሲከበላ ጴንጢቲ ከነ ሲንጀ ሲገሸለጠ ሽመላል ጴንጤንተ የመሌነን ገዳ የትት ሰሳበተሞ ነጋለ ምቲ ምን አያን ክርስቶስ ፍዱ ራሲ ፋዲስ ዋቀ ሲያማሩ ሲያይብሱቱ ሲያይብሱ ጀዲሜ እና አሚቶ ፍረት ጴንጤ ዳሬ ኑይ ማሊ አይ ጋፈ ዱቢ ፍተሻ ጉዳን ንፍተ ረክሳዳ ኦብሲካን አሲን አኒቱ ኤውስኔ ራጂ ኬኛ ጀዱ nan argattami deet akka oolaa gaafa rifeensirraa muran hin dubbanne caldeedha calan jedhu eenyam nan falmadhatten kaaleeti kanaaf dhiise waan dhimma kee hojjechuu kanaaf dhiise anuu jira jette anuu nan dubbatadhaa jette otoo obsitee eegde meen hin jettu akkuma daani'el sana otuu eegde warri sirratti kaan isaanii caccabu argita. Roma keessatti kasi abaaru sana eebbisi gaafa kana gootu faallaasaa immoo ramaxatu sammuusaa irratti gadi nammeedha nama sana. Nan loladhaati ennaan dhimma kee keessaa ba'e moo Waaqayyo? Nan dubbatadhaati ennaan si dubbachuu dhiise. Kanaaf affaa hirta bakka dhiibaa hirta kanaaf dadhabdee amma immoo harka laachaa hirta malee. Waaqayyo akkas jedhu na eeggadhaa nan sinii dhufaa jedha Yesuus. Obsan nabin jedhuma akkamitti Waaqayyo na amantii fi kadhannaadhaan eeggadhaa jedheen bartoota isaatiin isa kam kan abbaan koo sinii gale kanan sinitti hime hin bayinaa achi waanan siniin jedhe sana otoo hin argatin inni humna hafuura qulqulluuti. Kiristaanni bara kana milkaa'uu kan danda'u yoo hafuura qulqulluu qabaateedha. Birri meeqan qabaa dhiise hafuura Waaqayyoo na keessa jiraatti deebii marammariif laal. Nama akkaawuntii koorra meeqa jiraadha malee gooftaan mana koo jiraa jechuu dhiiseera. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jiraachuuf dhiisuusaa marammaraa laalaa. Na kadhachiisaa jira, na faarfachiisaa jira, nissaa gali naan jechaa jira, Waaqayyoon sodaadhu naan jechaa jira. Ati akkanumatti jiraachaa jirta taanaan of shakki foon keessa jirta. Gaafa cubbuu hojjettu waa sin ceepha'u taanaan cubbuu hojjettee kun sirrii miti kan sin jedhu si keessa jiru taanaan ati shakki markaba biraa keessa jirta. Kanaaf hafuura qulqulluu eeggadhaa jedhe jarreen nuu dhufedhanii amantiidhaan naannoo nama 120 ta'u shamarran gidduu jiru warri mana bulchan gidduu jiru abbootiin gidduu jiru kadhannaatti gadi ta'an nuu dhufedhanii guyyaa 50ffaa haleluuyaa hin eegan iyya tsallu iyya bakka utuu amananii utuu kadhatanii bakka
amantiif kadhannaa walirraa addan ba'an. Kadhannaa kan isa jechisiisu amantii of keessaa qabaate. Dhaloota amantii qabantu Waaqa arga. Ofii isaan irratti, hojii isaan irratti, biyya isaan irratti. Dhaloota amantii qabantu arga. Dubbiin lallabamu dubbii amantiiti. Dubbii hin ta'amoo hin ta'uu isa jennee laalloo doon taane hin ta'a jennee isa amannee guutummaan guututti jala murree farramnee fudhannee galluudha. Dubbiin Waaqayyo hin shakkamu. Hin marammara malee hin marammaramu. Hin sakatta'a malee jechuudha. Kanaaf akkamitti Waaqayyoon haa eegnu? Amantiidhaan, kadhannaadhaan. Ilmi namaa gaafa deebi'ee dhufu amantii argataa laata? Namni baay'een hin faarfata, amantiin itti hir'ataa jira. Waldaa hin dhufa, amantiin qabu. Tooftaatti dacha'eera namni baay'een, siisteematti dacha'eera. Waaqayyotti hirkachuu dhiisee ofitti hirkataa jira waan ta'eef, namatti hirkachaa jira waan ta'eef, hin danda'amaa keessaa ba'aa dhufeera namni. Hamma dhuguma naa ta'a, hamma dhuguma nan fayyaa, hamma dhuguma waldaa sana dhaqee naa kadhatame, hiruma fayyaa laata jechaa dhufa. Amantiin keessaa du'aa jira nama. Seexannis uffata keerraa dhimma hin qabu. Qabeenya kee balleessurraa badaa dhimma hin qabu. Otuma lubbuun jirtu amantii kee si keessatti ajjeesaa deema. Amantii si keessatti duunaan garuu tisiisaa ofirraa kaasuu hin dandeessu. Seexana ofirraa oofuu hin dandeessu. Kan ittiin seexana moone amantiidhaan. Birriidhaan kilaashiidhaan hin seenaa. Taankiidhaan seexanni hin mo'amu. Amantiidhaan mo'ama. Ameen jedhame. Bakka amantii akka gaachanaatteedha. Fudhadhaa ba'a. Gaachana amantiin rakkina nu oolcha. Salphina nu oolcha. Eeboo diinaa nu oolcha. Mee nama si cinaatti garagaliiti. Maali yoo amantee amma maal rakkoo qaba? Amani meedhaan suutumatti haasa gorsi mee maali yoo amantee atumti kun maali yoo amantee dhaame itti maa akkasuma maali yoo amantee namni amantii hin qabne Waaqa rakkisa, nama rakkisa, waldaa rakkisa, ofiis rakkisa. Amantiin nabiin. Amantii fudhadhu. Dubartiin xinnaattee amantiin tuttee jedhe hin fayyite. Dubbiin asitti lallabamu yoo amantii fudhattan duwwaa isin irratti hojjeta. Kooti yoo jettan. Natti meera Waaqayyo irra oottan. Sanan ta'u taanaan lafumaan ooluun dhabnaana waldaa dhaqe malee ani Waaqayyoon ittiin dubbatu ana. Warrettanii akkuma yaadde sii ta'a. Bakka waan biraamtu hin jiru. Akkuma yaadde siin ta'u kaa naan darbachaa dhufte taanaan siin darba akkuma amante siifa ta'uudha Waaqayyo waan ta'eef. Nama si cinaatti garagalii akka amante sii ta'a jedhaane. Amma amante jiraatta jedhaane. Namni amma amantii isaa jiraata. Allaqe. Kiristaanni maaliif Waaqayyoon eeggata? Fureen hundumaa waan isa biraa ta'eef. Kan si furu isa duwwaadha. Furmaanni rakkoo biyya kee. Furmaanni rakkoo mana kee. Furmaanni rakkoo gaa'ila kee. Furmaanni rakkoo waldaa kiristaanaa. Harka kee ol kaas. Furmaanni qilleensa biyya kanaa. Yesuus harka jira. Merka keessa raasaatii kana labsaa. Yaa Waaqayyo jedhame. Kan nu furu si duwwaadha jedha. Harka kee gadi deebisi. Waaqayyo duwarraa si haa furu. Dhibee badiirraa si haa furu. Cubbuu ulfaatarraa si haa furu. Waan gaannamitti si geessurraa si haa furu. Waan yeroo malee si ajjeesurraa si haa furu. Furee hundumaatu isa bira jira. Yoo dadhabde si fura. Yoo boosee mimmaan sirraa kee si fura. Yoo dadhabde si hirkisee si fura. Takka boqottu siin jedha. Deemeen dadhabe yootte sii deema. Kan akka Yesuus fureen hin jiru. Natti ulfaatee warri jettan. Eenyuttani madda natti ulfaatee rakkoo dhokataa namoota qabdan. Harki abbaa kee akkana siin jedhaa jira. Furri Waaqayyo. Harki koo sii dhufa na eeggadhu siin jedha Yesuus. Siin boqochiisaa na eeggadhu. Bara gadda keetiin nan dabarsaa na eegsh. Himimmaan kee na naqaa na eegsh. Siin jabeessaa na eegedha Yesuus. Hin galateeffattu gaafa Waaqayyo sitti dubbatu. Eeyyee. Deebi'ee dhufaa. Yesuus waan ta'eef eeggan. Dhufee nu fudhata. Bakka. Gaaf sana laaptooppii koo, bilbila koo, caammaa koo, qamisii kuma kudhanii waynee hin jiru. Gattee deemta. Warqii gattee deemta. Inaaninaa warri waa godhatan. Inuma gattanii deemtu. Nagaadha miti bii? Nagaadha.
gattee deemta ammasitti nyaatta malee. Waatu naa beekoo ina fudhadhe hin jiru kolkolleen gaaran galtu. Ameen jettanii. Maaloo soofanneen gadda bitee ooman irra ciise dhiisteetu bane. Caammaa kuma shanii san dhiisteetu bane. Otoo Yesuus amma dhufeemu takkitti homaa fudhattu. Kanaaf ija kee waan mana keessaa waan alaarra hin kaa'in. Hin kaa'in hin jedhe. Deebi'ee dhufa Yesuus. Uffay. Deebi'ee dhufa Yesuus. Mucaa tokko jedhe maaloo nun cannaqinaa jedhe. Walduma keessa taa'a. Hin dhufa jettanii nun cannaqinaa jedhe. Gaama barbaade haa dhufu ani cannaqamee du'ee jedhe. Ana akkanaas kiristaan akkanaas jira. Waan dhufe gaama barbaade haa dhufu ani cannaqamee hin dhufan jedhinaa jedhe. Amma Yesuusin dhufannee gaafa namatti lallabne nama xiqqoo gammada. Jaallatnus jibbinus inuma dhufa. Ameen hin jettanii? Gaafa olii xummurame kadhannaan isan dhaabu. Karaan cufameera. Taaskiin hin deemtu. Isan dhaabu. Taankiin camadamee isan dhaabu. Qilleessan nagaa miti bakka torbee irraan dhufan jedhuun. Innaan inuma dhufa. Waa tokko jedhee si eebbisa. Kanarratti adaraa ooraftellee dammaqameen jedhe. Gaafa Yesuus deebi'ee dhufe sin dhabin. Waldaa isaa keessaa sin dhabin. Iddoo si kaa'ee sin dhabin. Koo'arii keessaa sin dhabin. Waldaa keessaa sin dhabin. Iddoo aarsaa si kaa'ee sin dhabin. Merga kee ol kaasi nan dhabin jedhaan iyyaati. Sin dhabin Waaqayyo. Sin dhabin. Sittafti biyyi lafaa wanti baay'ee natti tolu wanti hunduu darbuu isaatu dasneedha. Taasisanii yaaddanii beektu otoo hin darbu ta'e nuuf hin darbu ture. Nuyi nama har'aa miti namas dhaabatus miti jedhe. Hin darba garuu. Warri hin darbu seetaniiruma darba. Warri ishiidhaan darbattanii ishiittis qoba akkas gootaniiruma darbaaf. Ameen hin jettu? Bifatti nafani bifti hin darba qabeenyi hin darba. Uffay. Laaraa baadiyaas. Uffay gammadina godha. Inni kun darbeetu ulfina hin darbinetti darbita. Irran sii deebi akka ameen jettu qophaa'e. Inni kun hin darba isa hin darbinetti darbita. Mee raajii isa hin darbinettan darbaedha. Ulfina Waaqayyooti darbish. Eebba Waaqayyooti darbish. Araara Waaqayyoo keessatti darbish. Bayi isa darbu keessa. Bayi. Akka. Maafan dadhabee maafan fiigeedha Salamuun. Na hojjedheera waan hundumaa godheera garuu nama hin hojjetaniitu gaafa nani du'e taa'ee nyaataa jedhe dhugumaaf. Wanta hin hojjedhe biiftuu gaditti taa'ee qoree laaleen akka nama qilleensa ari'uu ta'e namni qilleensa as keessaa qabee fideef jira. Qabduu qilleensa biyyi lafaa akkasi siin qabamtu. Akkasumaan humna keefitti malee siin qabamtu. Qabadde gaafatti harkadhe gaafatti hin shokka. Ilma immoo midhamu Waaqayyo malee. Hin darbu seenaa hin darba. Hin darba nuuf. Barri kun waan hin darbine sitti fakkaata hin darba. Pheenxee ameen jettee sii ta'eera. Uffay sii kadhadhu harka keeraas. Barri kana booda bara siif Waaqayyoof gidduutti ayyaana isaan ulfina isaan waa sii darbee eebba wayiitti darbitu siif haa ta'u. Harka kee ol kaasi laafaa jaanaa baakaatiyaa. Bara namaa darbuu dideetti siif haa darbu. Guyyaa namaa darbuu dideetti siif haa darbu. Saatii ormaa darbuu dideetti siif haa darbu. Mee ofirratti raajii anaaf hin darba jedha. Heeyyoo warra akkanumatti bara koo fixaa hedduu akkanumatti fixu siin jedha Waaqayyo. Amani ergaa kana. Bara kootoon bayyanatin, bara kootoon ol hin jedhin, bara kootoon waan ayyaade biran gahin, akkanumatti biyyatti galaa yaa Waaqayyo. Lakki jedha Waaqayyo. Gara galgalaan sii dhufa sii jedhe Yesuus. Hin dhufa. Hin dhufa. Hin dhufa. Hin dhufa. Yesuus deebi'ee hin dhufa. Pheenxee Waaqayyoon eegi hin dhufa. Waajjiruma sanatti eegi hin dhufa. Ganduma jirtu sanatti eegi hin dhufa.
Eenyufa hojii xiqqoorra jirta achumatti eegi Waaqayyoon. Walduma kee keessatti eegi Waaqayyoon. Himaxaal Yesuus. Haleluuyaa. Maaliif Waaqayyoon eegganna? Humna hafuura isaa akka fudhannuuf eegganna. Yeroo hundumaa gaafa waldaa dhuftan ofirratti waa eegaa. Waatu narratti lafa dha'a jecha. Waa arra na argata. Ameen. Tuma isaan eeganii gaa. Haleluuyaa. Yetsalliyu. Maaraabaa jaalabaadha. Gooftaa ko isa jette gaadharratti raawwadhu. Balbala cufatanii hoggas afaan haaraadhaan tsalliyuun hin jiru. Gaama eeggatan haleluuyaa. Waan jedheena naa ta'a. Yaa Waaqayyo maaloo isa jalqabaa naaf godhiga. Na dibika. Arraba koo dibika. Ba'een lallabaa. Ba'een dhugaa ba'a. Ba'een raajaa. Maaloo jedhu natti fakkaate obarraa obaateyyuu. Maaloo jedhu hin dheebatu. Hin dheebatu bakka. Naa kenni. Ulfina kee naa kenni. Isa jette sana humnuu goota. Guyyaatti nimne eeggadhaa jedheen. Otuma eeggachaa jiranii. Dingata jedha. Samii keessa. Huursaa wayii dhaga'ame. Raaraa baataaniyaa. Mana raasaa. Qilleessaa chiree. Duumessaa chiree. Gola isaan keessatti kadhatan keessatti dhufeerra lafa dhahe. Ilaahinnati eegdu mana jirtu keessatti si argata. Lafa hojii keetti si argata. Lafa ciiftuttuu si argata. Warri deebuu qabdan waan ameen. Si argata Waaqayyo. Maxxaa kibir. Ulfinni wayii dhufe gurba. Hayyaanni wayii irra dhufe. Inni eeggatan irra dhufe. Raajaa alaabaa gaadoona maayya. Eelaabaay warri achitti jilbeeffatanii kadhachaa turan. Achi ol jedhani. Afaan haaraa dubbatani. Lirraafame naannoon. Irraafame biyyi. Gabaadachee dhufee ilaaluu jalqabe. Ulfinna hafuura Waaqayyoo sirra dhufa. Warra na eeganii barana chaappaa dhugaa hafuura koo. Irrattan dhangalaasanaan jedha Yesuus. Waan biraa siin kadhu harka kee ol kaas. Kolkolleen mootummaa Waaqaa siin galchitu gurba. Warqiin kee birriin kee manna gamoonatti jira. Ijaarrattee mootummaa Waaqaa siin galchu. Kinoo kan si galchu hafuura Waaqayyooti. Hafuurri Waaqaa sirraa dhufu. Eenyummaa kee kan ibsu hafuurri Waaqaa. Namummaa kee kan jabeessu hafuurri Waaqaa. Lafa quftee kan si kaasu hafuurri Waaqaa. Ganama kana sirra dhufee. Sirra dhufee. የሆነ ክብር ያለው ነሞተ ኡልፍነ ጉዳ ወይ ከሰገለና አርክ ኢላዱ ጋር ደርገጉማ ተቀነ ነገር ምትዲስ ያቦ ኢላዱ ጋር ዋቀዮ ሲልጥማ ነሞተ ኡልፍነ ጉዳ ወይ ከሰገለና አርክ ኡልፍነ ጉዳ ወይ ከሰሲገልጭ ዱሜሳ ኡልፍና ወይ ከሰሲገልጭ አሜን 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 ኢላ ጀዳ ዋቀዮ ከነሞዳ ነሞተ አፉራ መቻንቱ ካሪ አንጀ አሜን 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 ከነሞዳ ከራረጋ ፈደምቱ ሊሳና አሳደም ለፎጂ ከት ሊሳና አሳደም ወከረቱ ሊሳና አሳገረብ ዋቀዮ አፉራ ዲበታ ሰረካኤራ 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 ራባታላ ባሪያ ኢላ ነሞታ ኢትዳነ ከኢፈ ቢፍቱ ሳፋት አደሳንራ ነሞታ ትጨለቅሱን አርጋ ኡልፍነ ናምነ ጆሌ ኮረነንካ ወረነ የገተኒ በረን ፊደና እንጀዳ ወረነ የገተኒ አያናን ፊዳ ጉዲናን ፊዳ አሜን 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 አደራከ ኦቷን ለማላልቱ ካን ከከሲ ጀለን ደርቢን ራባታላ ባዲያ ለነሞታ ከውጀል ቀበንቱ ጅራ ነሞታ ዋቀዮ አፉራን ካሱ gidirama keessattu iyyumama keessattu yaaddoma keessa jirtu gungummiyama keessa jirtu keessa afuura kootu buteesi kaasa jedha Yesuus warra taala baadiyaa nama kaleessa dubartii fuulduratti Yesuus hin gane gaafa furri waaqarra dhufu achi ba'ee dubbachuutti ka'e gurba eenyu inni Phexros nama sadi fuulduratti abbaasaa gane abbaasaa jaalalleesaa gane afurichi irra hin jiru waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosin dhugaa kan si lallabsiisu dhugaa kan si dubbachiisu dhugaa kan si hojjechiisu fudhadhu maanguddoodhaaf isin mataa afurri waaqayyo guddaan tokko sirratti lafaadha ameen ameen ilaalaan jedha waaqayyo qabeenyi waldaa kana afuura kootinaan jedha sabni kun ana ala kaawwatunaan jedha Yesuus raataa laabaadiyaa boora mannaagar jammare abbo dubbachuu jalqabe haleluuyaa ganama waan dhugne sakkara sinitti fakkaate manni daadhiyyuu cufaadha yoona waan akkasii ta'een beeku ganama keessa saatii sadii mana araqeetti nu eegdani nuyi mana araqee miti mana farsoon jirru waaqayyootu nurra dhufe malee ayyaana waaqaan nurra dhufe malee ilaada waaqayyo warra sitti qoosa fuuldurattan ayyaana sirra kaa
harka kee ol kaasi. Nan kadhadha. Yaa Abbaa, warra ofirratti si eeggachaa jiran yooma na dibaalaa ta'an, yooma dhugaanaan hojjetaa, yooma ejjituu naan salphisaa, yooma hafuura hamaa naan diigaa, warra jedhanii si eegan ayyaana irra naa kaa'e, mul'ata irra naa kaa'e, yooma sooroma hiyyeessuma lafaa kaasaa, yoomuma warra jedhan ayyaana irra naa kaa'e, dibata irra naa kaa'e. Mee yaameen mee achi ol jedhaa dhaabadhaati. Anaaf Waaqayyo jira jedha. Jedha anaaf Waaqayyo jira. Haleluuyaa, haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyo akkana naan jedha. Gola namoota baay'eetti ol galeennaan jedha Waaqayyo. Waan akka isaanii jabsaanii narraa kaasan godhe mana isaanii keessaa gadi baasa. Ameen jedhi ameen. Kanaan booda dhaloota jedhanirra kaawwatan, dhaloota na eeggatan ta'u, warra na eeggataniif ani immoo nan dhaabadha naan jedha. Warra na eeggataniif nan lola, warra na eeggataniif ani gaachana, warra na eeggatan ani nan geggeessa, warra na eeggatan dura isaaniin deema. Jalloonni irratti ka'anii milkaa'anii, budoonni milkaa'anii, dhongaa'onni milkaa'anii. Haleluuyaa, haleluuyaa. Haleluuyaa. Raajaa laaraa diyamoora. Hamma harka kee bal'isi jagee foonii walirra buusi. Waan ta'e ofirratti eegi. Bakka akkuma galee sagantaa wayii hirmaaddeen galeen jettu kana booda. Tuqamtee baata, haaroftee baata. Bakka waldaa dhaquun muuxannoo sitti hin ta'in. Hafuura Waaqaa fudhachuudhaaf kottu. Waan muuxannoo qabdu duwwaa waldaan dhufin. Waan lafa ooltu dhabde duwwaa waldaan dhufin. Waa dabalachuudhaaf. Ittiin hamba'ee hojjedha, ittiin hamba'ee gala. Hafuura Waaqayyoon fudhachuu dhufe warreettan garuu eegaa amma ofirratti jireenya keessanii Waaqayyo waa dabala, humna wayii isinitti dabala. Raataa laabaadhaan amoora heedhee beeteenee meekraadiyaa. Kadhadhu warri afaan haaraa qabdan afaan haaraadhaan kadhadhu nama eegina daraake namni cinaa kadhatee dhiisee dhimma kee miti bakka kadhadhu ati ofii keeti. Raachaa taakaa pooraadiyaa eetee kee pireedeelee boora. የታዳ ባክራዲያ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል ራዳና ማክሬዲያ ኤናሞ ሴክሬዴ ቦራ ፕሬዲያና ባያ ሙለዱ ጅሬኛ ኮረቴዳ ሙለዱ መነ ኮረት ሴና ኮጌደሩዳ አኒሱ መዱዋኔጋ ሀካቲ ዋና ጎቱ ነምቤካ ሀካቲ ፈጌሲቴና ወፍቱ ነምቤካ አባ ኮሱማኔጋ ጅራ መነ ኮፍሲኔጋ ጅራ ዳላ ኮፍሲኔጋ ጅራ ኦፊ ኮፍሲኔጋ ጅራ yooma akka guyyaanaa fidduun eegaa jira. Warri jettan kadhadhaa na duukaa. Warra akka koo gooftaa eegaa jirtan, warra akka koo gooftaa eegdan dhugaa gooftaa isinitti hima. Suman eegaa. Eelaa raadaa baaraadiyaa. Eelaa baaraadhaa laaboraadiyaa. Ambaaqoom suman eegeedhe. Lafati na keessa taa'ee suma eegaa. Waan gooteef si beeka. Gorannoon horii keessa achi keessa horii yoo hin jirreyyuu. Gola koo keessa homtuu yoo dhabameyyuu achuma taa'ee sin eega waan ati gootuun beeku. Sin eega jedhaani galgala koon bareechitan nan beeka. Sin eega toon si eeguu nan qaanessitu, toon si eeguu namaa gadi nan gootu, toon si eeguu jedha. Eelaadhaan booraadiyaa namoota na eegaa jirantu jira naan jedha Hafuurri Waaqayyo. Yoom mul'atta mana keetii warra jedhan, yoom hojjetta, yoom mana koo jijjiirta, yoom seenaa koo jijjiirta. Bara dhufaa darbaa kan koo kanuma warra jedhantu jira. Na eegi abdiin kutiin jedha Waaqayyo. Na eegi la namoota waan lafaa kaasuu jira, namoota waan jabeessuu jira. Mudhiin kee kan laafe fedhiin tajaajilaa si keessaa qorraa kan jiru maaliif abdii kutta? Raajaa laaraadiyaa boora heelaa bajaanaa makraadiyaa. Fedhiin mana Waaqayyoo dhaquun si keessaa badaa kan jiru mana kee laaltee bakkee kee laaltee nama laaltee si tajaajilu laaltee maaliif abdii kee kotta? Waaqayyoon eegi. Kan si waame Waaqayyoodha, kan si dhibe Waaqayyoodha, kan iddoo kana si gaa'e Waaqayyoodha. Harka koo duwwaa ta'e hin jedhin. Laaraadii laa bakraadiyaa. Yeroof duwwaa taate malee, yeroof namaa gadi ofitti fakkaatte malee atoo namaa gadi miti. Heelaa bajaanaa makraadiyaa. Nan kadhadha harka keessan bal'isaa. Saatii booda kadhannaa guddaanis jira. Hin kadhanna wal harkaa fuune waan ta'eef harka kee bal'isi. Hafuurri Waaqayyoo akkas naan jedha. Ammallee naa eegani.
warra mana isaan irratti jireenya isaanii na eeggatan namaaf hin laadhu. Namoota yeroo hundumaa akka nama kudhaama mormatti hidhatuutti na kudhaammatan akkasnaan jedha Waaqayyo. Warra qoma isaanitti na baattatanii deeman, warra lafa nan keenye isaanin buusu naan jedha Waaqayyo. Baraaf isaan hin laaddu naan jedha Waaqayyo. Namnati qomatti baattatee deemte sun si gane, si buuse, sitti jijjiirame. Akkas jedha Hafuurri Waaqayyoo. Yoo sabni kun, yoo dhaloonni kun xinnaa guddaan natti of laate, yoo harka isaanitti kennate, akkasumaan jedha Hafuurri Waaqayyoo, golgaa bara baraan isaanii taanaan jedha Yesus. Ajaadaa gaabraadhaa naaboora. Harka kee bal'ifadhu. Gaaddidduu du'aaf humna du'aatu mana keerra uursee darba. Ameen jedhi, uursee darba. Galoon dhufu suni mana kee hareen deemu. Bubbeen dhufu mana kee buqqiseen deemu. Harka koon sirra qabaa'eedha Waaqayyo. Ofirratti na eeggaddoon isiinan mul'adha. Ofirratti na eegan isiinan dubbadha. Ofirratti na eegan isiinan adeema. Eelaaradii labaayya. Waaqayyo mee amanee ofitti sin laatin. Dhuguma sitti hima. Mataa keetti sin laatin Waaqayyo. Baratti sin laatin Waaqayyo. Hiriyaa keetti sin laatin Waaqayyo. Firatti sin laatin Waaqayyo. Jaalala qabeenyatti sin laatin Waaqayyo. Waaqayyo dhaloota kana harka keetti simadhu'eesh. Harka kennaa qabiyee. Hafuura kennaa qabiyee. Yaada kennaa qabiyee. Ilaalaan jedha Waaqayyo. Ijoollee koo anirra naanna'eenan isaan eega. Tisiisi ibiddarra buutee akkuma hin of kalle. Wanti ijoollee koof hin malle isaan irra qubateen of kalu naan jedha Yesus. Elaa yoo isaan na kadhatan, yoo isaan na abdatan, yoo isaan qabeenya isaanii caalaa naan jaallatan, yoo isaan ofirraa bu'anii na waaqessan, yoo isaan ofirraa bu'anii na duukaa deeman, yoo isaan miila isaanii hamaarraa na deebisan, yoo waaqa tolfamaa duukaa fiiguu dhiisan, akkasumaan jedha Waaqayyo, duumessa ulfinaa naannoo isaaniitti ramadanaan jedha Waaqayyo. Kan isaan eegun isaanii ramadanaan jedha Waaqayyo. Raadaanaa baay'aadhaa. Yoo hamaa walitti yaaduu dhiisan, yoo boolla walii qotuu dhiisan, yoo dhiisanii walii kadhachuu jalqaban, namoota baay'ee eegumsa koo jalatti walitti isaan qabanaan jedha Waaqayyo. Harka kee ol kaafadhu. Barri kuni qilleensa isaan nama kenna nama miti. Siifan kadha. Bara sii yaadame sana lafarratti, bara qabdu sana akkaatiin xumurre, dingata adeemaa saafa, dingata halkan limixii kan sitti galgaleeffatee deemu, guyyaa saafaa kan sitti dhufu, jireenya kee gadi deebisuudhaaf, karaa beektu hin beekne hafuura sitti duulu waan sirraa dhaame. Si oolchaameen. Harka kee bal'ifadhu. Dhaloonni kun har'aa booda sitti of kilnineerra. Suma eegganna. Biyya keenyaaf dhaabadhu. Lafa keenyaaf dhaabadhu. Waldaa kiristaanaaf dhaabadhu. Kan wallole walitti araarsu. Warra si eeganii barii fayyinaafidhu. Biyya si eeguuf ati barii fayyinaafidhu. Hiyyeessa si eeganii ati ulfinafidhu. Dadhabaa si eeguuf harka isaa qabeetu. Ilaalaan jedha Waaqayyo. Dhaloonni yoo foon isaatti of gurguruu dhiise, akkuma dhaga'utta simbiraan ga'a. Kiyyoo foon isaa yoo gate, foon isaa yoo mo'atee gara kootti dhufe, ani foon isaatti deebisee sallaadha. Biyya lafaatti sallaadha. Namoota garuu otoon itti dubbadhu didanii fedha foon isaanii dhaggeeffatan, didanii qilleensa dhaggeeffatan. Isaan galaana dhufu kanaan fudhatamuuf jiru. Garuu warra ana dhaggeeffatan, warra ana eeggatan, ofii isaan irratti warra ulfina naa kennan, warra na sodaatan, tulluu isaan irra deemanii ba'uu dadhaba sanarran isaan baasa. Barri kun darbee miila isaanii baasee mul'isanaan jedhe Waaqa. Galataa bilillee qabdu Waaqayyoodhaan. Mee dabalaa galateeffadhaa Waaqayyoodhaan.
Waaqayyo sanutti dubbate maqaan isaa ulfaatu. Lubbuu haaraan gara waltajjiitti waama.